Ashama harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed namoota 22 kaabinee mootummaa isaaniitiif filatan mana maree biyyattiitti dhiyeessanii muudama isaanii raggaasifataniiru. Miseensota kaabinee kana keessaa miseensonni paartilee mormitootaa itti makamuudhaan Dr. Biraanuu Naggaa paartii Izamaa irraa ministeera barumsaa, obbo Ballaxee Mollaa paartii ABN irraa ministeera innoveeshinii fi teknooloojii, obbo Qajeelaa Mardaasaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa ministeera aadaa fi ispoortii ta'anii yommuu muudaman, kanaan dura bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'anii kan turanii Dr. Abrahaam Balaa immoo ministeera ittisaa ta'anii muudamaniiru. Hordoftoota keenya gabaasni kun oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Yaadni hanga'aan mana maree mootummaa Sudaan kibbaa tibbana kennan mirga gaazexeessota biyyattii kan ukkaamsuudha jechuudhaan gareen mirga miidiyaa Sudaan kibbaa balaaleffateera. Mana maree mootummaa Sudaan kibbaatti koree dhimma odeeffannoo namni hooggananu kan Pool Yuwaanee Boonjuu jedhaman tibbana kana akka dubbatanitti hojjettoonni miidiyaa biyyattii mindaa miseensota caffee biyyattii dabalatee baasii mana maree irratti ittuu mootummaan tole hin jedhin yoo gabaasanii eeyyamni hojii isaanii harkaa fudhatamuu qabaa jedhanii dubbatan. Gareen miidiyaa jecha kana balaaleffatanii akka jedhanitti yaadni qondaala mootummaa kanaa uummanni waa'ee mootummaa odeeffannoo akka hin arganne waan godhuudha jedhaniiru. Maayikil Duukuu Daayiriktarrii Waldaa Guddina Miidiyaa Sudaan Kibbaa dhimma kanarratti yaada kennaniin miseensonni mana maree dhimma isaanii irratti gabaasa dhiyaatu dhaabuu hin danda'an. Sudaan Kibbaa keessatti yeroo ammaa gaazexeessonni 3 hidhamanii buufanni raadiyoo tokko hangawoota mootummaatiin cufameera. Akka madaalliin walabummaa pireesii addunyaa bara 2021 jedhutti biyyi Sudaan Kibbaa biyyoottan 180 keessaa 139 irratti argamti. Hangawoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii waliigaltee mootummaa Maaliitii fi Waagner Group jedhamu wajjiniin taasifamaa jiru akka mormanu himaniiru. Mootummaan yeroo biyya Maalii akka loltoota mootummaa biyyattii fi humnoota tikaa biyyattii leenjisanii fi miseensota dhaabbata Raashaa Waagner Group jedhamu 100 ji'atti doolaara miliyoonii 10 fi qabxii 8 kaffaluudhaan qacaruun isaa gabaasamee ture. Dhimma kana ilaalchisuudhaan dubbii himtuun ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Sindi King VOA'tti akka himanitti gabaasni kun dhugaa taanaan rakkoo Maaliin yeroo ammaa keessa jirtu hiikuudhaaf yaalii hawaasni addunyaa gochaa jiru jeequudhaan tasgabbii biyyattii rakkina keessa kan galchuudha. Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa gargaarsa leenjii mootummaa Maaliitiif akka kennaa jirtu hin beekamu. Biyya sochii shororkeessummaatiin jeeqamaa jirtu Maalii keessaa waraana ishee 2,000 kan bobbaaftee turte biyyi Faransaay loltoota ishee kana dhiyeenya kana baasuun ishee gabaafameera. Mootummaan yeroo biyya Maalii waliigaltee dhaabbata Raashaa dhuunfaa kana wajjiniin taasifame haalaa jira. Kun sagalee Ameerikaati. Walga'ii ministeerotaa dhaabbata walta'iinsaa fi misooma diinagdee isa biyya Faransaay keessatti deemaa ture irratti kan hirmaatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken walga'ichi dhimma irratti mari'achaa ture keessaa waa'een vaayirasii koronaa, waa'een haala jijjiirama qilleensaa fi itti fayyadamni teknooloojii ammayyaa ijoo akka turanii dubbataniiru. Erga walga'ichi guyyaa har'aa xumuramee booda Antoonii Bilinken ministeera dhimma alaa Itaaliyaanii Luigi Di Maayoo, ministeera dhimma alaa Speen Jose Manuel Albaresii fi itti aantuu pirezidaantii fi ministeera dhimma alaa Kolombiyaa Maartaa Luusiyaa Raamirezii wajjin dhuunfaadhaan marii taasisuun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Price akka jedhanitti Antoonii Bilinken dhimma filannoo sadaasa dhufu Liibiyaa keessatti taasifamuu fi waa'ee rakkina siyaasaa fi namoomaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ministeera dhimma alaa Itaaliyaa wajjiniin marii taasisaniiru. Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan lammanii kun waa'ee Itoophiyaa irratti wanti isaan dubbatanii ifatti kan beekame hin jiru. Sochii namootaan Afgaanistaanii baasuu keessatti gahee Itaaliyaanii fi Ispeen taphatanii fi Antoonii Bilinken galata dhiyeessuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Kaanaadaa baqattoota Afgaanistaanii buqqa'anii biyyattii keessatti qubachaa jiran hoteelota keessatti qubachiisaa akka jiru aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Akka aangawoonni biyyattii jedhanitti yeroo ammaa dhibeen COVID-19 dambalii 4ffaan waan Kanaadaa keessatti babal'achaa deemaa jiruu fi baqattoota Afgaanistaan irraa Kanaadaa seenaa jiran hawaasatti makuun hin barbaadamne. Akka gabaasni dhimma kanarratti ba'ee jedhutti erga ji'a hagayya darbe Taalibaan Afgaanistaaniin qabate asii yeroo jalqabaatii fi baqattoonni magaala Torontoo galanii guyyaa 14 fi hoteela 5 keessa akka turanu taasifamu.
Guyyaa 14 booddees talaallii koovidii fudhatanii hawaasatti akka makaman taasifamuu jedhameera. Kaanaadaan namoottan Afgaanistaan irraa buqqa'an 40,000 akka fudhattu beeksisuun ishee gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa afanii wajjiniin nu wajjin tura. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa walga'iisaa 6ffaa kan bara hojii tokkoffaa jalqabee jira. Ajandaa qabame keessaa tokko miseensota kaabinee biyyattii waggaa 5 itti aanuuf geggeessan filachuudha. Muummichi ministeeraa Abiy manni maree bakka bu'ootaa ministeerota 22 akka isaaniif raggaasisaniif kaadhimummaan dhiyeessanii jiru. Kaadhimamtoota kana keessaa hoogganaa garee mormituu Dr. Birhaanuu Naggaa ministeera barnootaa, Ballataa Mollaa ministeera teeknooloojii fi innoveeshinii, garee ABO Araarsoo Biqilaan hoogganamuuf ittaanaa dura taa'aa ta'an Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortiif, hoogganaa bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Dr. Abrahaam Balaay ministeera ittisaa ta'uun kanneen muudaman keessaati. Manni maree sunis sagalee mormii 2 kan sagaleen kennin 12 kaadhimamtoota kan raggaasisee jira. Kaadhimamtoota dhiyaataniif itti gaafatama itti kenname ilaalchisee barbaachisummaa isaa irratti kafuulleeffate miseensota mana maree biraa yaadi dhiyaatee jira. በኤዱኬሽን ከዛው የበቀሉ ሰዎች ያጣች አይመስለኝም እና እኔም ዶክተር ብርሃኑም እውነት ገማ በርኖታን biyyattiin tooruma kanarraa kanneen biqilan waan dhabdanitti hin fakkaatu dhugaa dubbachuuf aniif Dr. Birhaanuun kutaa magaalaa tokkorraa dhufne ani naannoo filannoo 19 irraa yoon ta'u isaan immoo 23 irraati. Kanarratti immoo uummati barbaadee jira badhaadhina paartiin isaanii Izeemaan an haqaafan dhaabadhe jedheeti kan inni ulaagaa lafa kaa'ate. Kanaaf toora haqaarra yoo ta'e eenyummaa isaa yoo eeggatan qaruma mormiin qabu. Carraa kanaan an dhuguma ulfaatoo muummicha ministeeraa carraa utunaa kennitanii yaada hedduun qaba. Kun akka mormii guddaatti naaf haa qabamu jedhan. Muummichi ministeerichaas deebisaan kennan keessaa አንድ የተከበሩ የምክር ቤት አባል ስለ ኤዱኬሽን ያነሱት ኤዱኬተር ነኝ ያሉት ulfaatoo miseensi mana maree waa'ee barnootaa kan kaasan anaayyuu barnootaati ka jedhanii fi waa'ee obbo Biraanuu ka kaasan akkuma waa'ee ogummaa barnootaa beektan hayyuu barnootaa jechuun ministirii barnootaa jechuu miti. Hayyuu barnootaa jechuun beekumsa odeeffannoo nama dabarsuu malee namoota beekumsa kennan walitti qabee galma keekame tokko akka ga'amuuf kan hoogganu miti. Akkas taanaan eenyu kan muummicha ministeerummaa baratee dhufe. Waa'ee muummicha ministeerummaa beekumsa aga tokko qabu malee waan maraan dandeettii muummicha ministeeraa isaan taasisuun qaban fedha keessan gaariidhaan muummicha ministeeraa yoo ta'eyyuu. Kanaaf akkasin jettan sirni barnootaa beekumsaan geggeessamuun yaada sirriidha malee hayyuu barnootaa miti. Hoogganni isin keessaa ba'uu hin danda'u jechuu miti. Ba'uu ni danda'a. Kanaaf barnootaaf hoogganuu tokko goonee fudhachuu hin qabnu. Mana maree bakka bu'ootaaf ajandaa har'a dhiyaatan keessaa aangoo qaamotii mootummaaf hojii isaanii murteessuuf kan ba'e wixinee labsii 1263 sarara 2014 tokko ture. Sagalee qoqqobbii tokkoof kan irra jireessaan raggaasifamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees aangawoonni gargaarsaa gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa Itiyoophiyaa keessaa baafamuu laalchisee roobii har'aa gola nagaa eegumsaaf ibsa kennaniiru. Gabaasaa Maargareet Bashir jaallanne dhiyeessa. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed fulbaana 30 hojjetoonni gargaarsaa kun sa'aatilee 72 keessatti biyya akka gadhiisanii ba'an eega labsee booda golli nagaa eegumsaa waa'ee Itiyoophiyaa irratti ennaa wal ga'uu torban tokko keessatti kun yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Hojjetoota gargaarsaa kana baasuun haala gada deemaa jiru keessatti kallattii sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Aayerlaand Jeeraaldiin Baayirin Neelsan kan dubbatan yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangawoota gargaarsaa kana iddoo isaaniitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itiyoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu mitii jedhan. Falmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haala itti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itiyoophiyaan aangawoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessaa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatiif kennan ka jedhu keessatti argama. Aangawoonni torbanuu Itiyoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneesse tokkummaan mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera.
Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetan hin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraan qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konvenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmayichaaf hojjetan baasuun ka danda'amu biyya tokkoo fi biyya ka biraa gidduutti jedha tokkummaan mootummootaa. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa ega seenee waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanatti mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata miliyoona 6 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaan mootummootaa kanneen miliyoona 5.2 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 400,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa ka jiran yoo ta'u kanneen biroo uummanni miliyoona 1.8